haasaa keessan yeroo darbee miidiyaa irratti beekamu keessaa gariin bohaartii qaba. Akkasuma. Namni baay'een ammoo ambaasaadara Arsii isin godhatee jira. Akka Arsiitti maqaa Arsii kana ol fuutanii. Waa'ee seenama isaatu guddaadha moo dhaadheessuu keessa jira waan kana. Sheekh Adam tafsiiraa jechuun kun Masjida Hamzaa keessa. Sheekh Adam imaama nama jedhamtu jira. Sheekh Adam imaamaa kun imaama Masjida Hamzaatii Roobe keessatti. Ani immoo tafsiira qaraasisa. Namni maqaa kana addaan wallaalee Sheekh Adam yoo jedhan Sheekh Adamii kam itti jedhama Masjida tokko keessatti ka imaamaati moo kam ka tafsiira qaraasisu san jechaan jalqaban gaafa jalqabaa. Sheekh Adamiin ka tafsiira qaraasisu san deemee wanni kun taxawwura tahee. Gara Baalee kanarraa gootota baay'eetu bahee dur. Seenaan isaan raafee immoo baay'ee miti maqamatu jijjiira malee. Kanneen keessaa dhiirummaa warra durii kana keessaa waan barreessanii qabdan Oromiffa keessatti. Sanirra yoo irra nu tuyxan seenaaf illee ta'a garii haasa'umaan itti guunna. Mucaatu bokokee akka malee nyaatee bokokee eega kana irraa namni itti dhufee mucaa garaan hagamsi gahaa jedheen. Mucaan maal garaan hagana gayaa miti kana gaddeebi'ee yuka irraa hir'ise argitan jettee dubartiin bira jirtanii mucaan irraa harkise. Maal ol fuuna rabbumatu ol fuudhe soomni marattuu gartee dhufaa dabrattillee dursa ka kennuuf nagayaa fi eega kana gartanii nageenyi suni isaan namaafuu nagaya kennanii ta'uufiitiifuu nagaya dhabuun kuni baay'ee na dhukkubsa. Roobeen keessatti masjiida garagaraa irra deemtanii ufumaa keessanii yoo barsiisan isin agarra. Mindaa addaa wayii qabdanii? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Har'a bifa bareedaadhaan akkuma yeroo hunda isin barsiisaa deemnu har'as walitti deebinee jirra. Namni har'a qabannee dhufne nama addaati. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Hayyoo Ustaazii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu qeebaltanii khayrii irrattis Rabbi wal nu argisiisee alhamdulillah isiniin jedha. Maashaallah. Hayyee duraan dursa namni beekamaan hin beeksifamu ima jedhama. Haa ta'u garuu mee seenaadhaaf tola waan ta'eef eenyu isiniin jedhan? An Adam Umar Abdallah jedhama. Biyyi immoo Sheekh Adam tafsiira jechuun waan akkasiitiin na beeyti. Barsiisaa tafsiira Qur'aanaati. Rubu'a qarni yookaan ruubii jaarraa tokko yookaan waggaa 25 ol tafsiira qaraasisaa tureen. Eenyurraa fuutan? Eenyurraa fuutan tafsiira kana? Tafsiirri obboleessi kiyya Sheekh Muhammad Amiin ka jedhaman Sheekh Muhammad Saanii Kaarraa irratti qara'anii anis isaan irraa qara'uu ture. Dabalataan immoo sheeka keenya amma duniyaa irraa deemanii jarri lachuu deemanii Sheekh Muhammad Amiin amma Shaashamannee jiran obboleessi kiyya suni sheeka keenya Sheekh Mahmud Gishee Al-Uburrii ka jedhaman isaan amma duniyaa irraa dabaranii jiranii Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Isaan irraallee tafsiiraa fi nahwii ajrumiyyaa irraa haga Ibnu Aqilitti isaan irratti qaraane. Eega kana tafsiira garagaraa sheekotii adda addaarraa bifa walitti dhaabateen osoo hin tahin bifa ciccitee jedhuun illee sheekota hedduu irratti hordofaa turre. Ka arbifa qofaan ulamaanii duniyaa barsiisullee hordofaa turre. Akkanumatti eega kana ofiifuu barsiisuutti seenne. Maashaallah. Kaayuma yookaan dalagama idilee ka ijoo godhannee itti fufaa turre. Allah. Rubu'a qarnii kanaaf yookaan ruubii jaarraa kanaaf jechuudha. Maashaallah. Waan guddaadha. Hayyee ulfaadha galatoomaa. Waan yaadatta wahii qabdanii namni waan tafsiiraa wal qabatu kanarratti ta'ee namni wanni namaa kennaame baalli namaa kenna. Wayita isinii dabarsan Sheekh Adam tafsiiraa jedhamee maqaan keessan ba'uuf namni waan kana isiniif akka ijaazaatti kenne ta'ee
ummata iyyuu ta'e aalima iyyuu ta'e wayita maqaa kana isinii kennamu maaltu jira waa jirani waan akkasii. Shee Adam tafsiiraa jechuun kun tafsiiraa waliin qabatu. Shee Adam tafsiiraa jechuun kun Masjida Hamzaa keessa Shee Adam imaama nama jedhamtu jira. Shee Adam imaamaa kun imaama Masjida Hamzaatii Roobe keessatti ani immoo tafsiira qaraasisa. Namni maqaa kana addaan wallaalee Shee Adam yoo jedhan Shee Adamii kam wayita jedhama Masjida tokko keessatti ka imaamaati moo kam ka tafsiira qaraasisu san jechaan jalqaban gaafa jalqabaa. Shee Adamiin ka tafsiira qaraasisu san deemee wanni kun taxawwura tahee eega kana bullaa'ee wayita deemu nullee tafsiiruma kana barsiisuu yeroo dheeraa wayita itti fufnu Shee Adam tafsiiraatti jijjiirame ka tafsiira qaraasisu sanirra Shee Adam tafsiiraatti jedhutti jijjiirame namni tokko amma hubannoo tafsiiraarraa Shee Adam tafsiiraa jedhame waan jedhutu mataa jira. Kun amma akkas akkan ta'in kallattii makanaan ibsuu barbaanna. Akkasumatti fahamee dhugaa jirtullee dho'isuun barbaachisu. Of saaduuf of kabajuuf of jajuu jecha dhugaa jirtu dho'isuun hin barbaachisu. Waan Rabbi beeku san himuu barbaachisa. Sirriidha baay'ee ulfaadhaati. Barakataa. Gaafiin xiyyata biraa. Rooben keessatti masjiida garagaraa irra deemtanii ufumaa keessanii wayita barsiistan isin agarra. Mindaa addaa wahii qabdanii? Mindaa addaa wahii qabaa. Akkuma beekamu kaa mindaan garrama kanaa akkasii homaan jiran. Gara namaa jechuu keessaniini gara namaatti homaan jiranii mindaan addaa gaa kama Rabbii kanatu mindaa addaati yoo ikhlaasa ka qabaannu taate ikhlaasa keessatti Rabbiin waa kennu taqwaa Rabbiin waa kennu innamaa yataqabbalu Allahu min almuttaqiina jedhee sharxiin a'maalli namaa yookaan hojiin namarraa fudhatama argatu Haaliqa biratti sodaa Rabbii irratti hundaa'e waan ta'eef sodaan Rabbii murteessaadha. Eenyumaafuu barbaachisaadha Rabbiin waa kennu dalagaan keenya qeebalamuuf akka nama wudu'a malee salaate taana kaayoo sodaa Rabbii qabaatiin dalagaan keenya fudhataman argattu jedhee yaadaa Rabbi sodaa isaan waa kennu. Ayyee isin yeroo hundaa qalbiidhaan beekan danda'aa keessan keessatti haasaa keessan keessatti barsiisuu keessan keessatti bashannansiisaa namni marti seeqataa tafsiira keessan bohaartiidhaaf nama seenu jira. Akkanuma dhugaadha. Eessaa dhaaltan zariirra dhufe moo barsiisummaarra dhufe? Ani akkuma beekamutti tafsiirallee ilmiillee osomaa hordofu manguddoo wajjinillee haasawaa yeroo boqonnaa haasawaa garagaraa geegessuu ture. Fakkeenyaaf namni tokko hayyuudha gara biyya keenya kayabsaanaa sanii Sultaan Haji Ahmad jedhaniini seenaa biyyaa beekanii bal'isanii isaan kanallee yeroo argadhetti naasofsiisa. Nama tokkollee kan Zuumaa jedhan Haji Aluu Umar jedhaniini afaan Amaariffaa kanallee wariin chaarji godhaa turre seenaa garagaraallee isaanillee nama hayyuudha nama beekamaadha. Nashiida munshida turanii Allahu kajedhan situ qaadira kajedhan amma daara akhiraa bobba'anii jiranii Rabbi isaanillee nu araaramu. Isaan kanallee haasofsiisaa ture. Tarii namni tokkollee maqaan isaanii amma akhiraa dabranii jiranii Haji Amaan kan buja'an gabala sheekana isaanillee hayyuu turanii waliin haasawaa turre waan aadaa biyyaatii fi waan seenaa biyyaallee tarii Haji Mahmud Lamii jedhanii isaan wachoo kana Masjida Hamzaa jala galanii aalimallee fiqihillee beekanii tafsiirallee waliin dhageeffataa turanii. Isaan kunis waan hedduu makmaaka hedduu eega kana seenaa dabreerraa aadaa biyyaa kana gadi fageenyaan jaarsa biyyaallee turanii soddaa Haji Adam Saddoollee turanii Haji waliinillee zamana dheeraa gorsaan Haji Adamillee isaan ture yeroo san keessatti Hajiin bu'aacee hedduu keessa dabran akkuma beekamu kanarratti bu'aacee san gorsuudhaan Hajii kallattii adda addaa irratti gaayid godhanii qajeelchuun namni gartanii
gahee guddaa taphatee haajicha sanii waan guddaa isaan irraallee barree isaan illee gara kitaabaatiin uumanurraa babbaratan jennee yaadna. Amma hundinuu dara akhiraa dabranii jiranii. Inni itti aanu ammoo isaan gurdaamaa ka aanaa gaasaraa tokko amma isaan illee duniyaarraa dabranii Abdallaa Jaafee jedhanii hedduu qaamaan illee biratti argamuu dhabu. Manguddummaa isaanii makmaaka isaanii kanallee gurra laadhee fi furdufaa ture. Homa kanatu walitti mammakamee daddabalame. Laga buhartii ta'e. Akkasitti laga buhartii ta'ee yaa'uun isaa uma jiru gabaabinaan kanuma fakkaata. Waan buhartii qabu keessaa haasaa keessan yeroo darbee miidiyaa irratti beekamu keessaa gariin buhartii qaba. Akkasuma. Namni baay'een ammoo ambaasaadara Arsii isin godhatee jira. Akka Arsiitti maqaa Arsii kana ol fuutanii. Waa'ee seenama isaatu guddaadha moo dhaadheessuu keessa jira waan kana? Arsooma kana maqaa isaanii ol fuutanii jechuun keessanillee bareeda. Moo Arsima kanatu hagana gayaa ka jedhu. Kuni makmaaka tokkotu jira beektaa. Mucaatu bokokee akka malee nyaatee bokokee eega kana irraa namni itti dhufee mucaa garaan hagamsi gayaa jedheen. Mucaan maal garaan hagana gayaa miti kana gaddeebi'ee yuka irraa hir'ise argitan jettee tartiin bira jirtanii rudhaan irraa argise. Maal ol fuuna rabbumatu ol fuudhee. Biyyaanillee namaanillee rabbumatu ol fuudhee. Aqliinillee hayyummaa namummaa atoomallee rabbumallee namoomallee rabbumatu gartanii isaanii kennee rabbi isaan ol fuudhee. Akka rabbiin isaan itti uumee fi akka rabbiin gartanii isaan itti tolchetti nu irraayyuun dubbanne argitanii wama tokko qaccee itti akeekne haganumarraa abbaan barbaadeen bal'ifata jechuu matnii yoo namaa kaayan sharii abbama itti godhata jechuu wama saniif itti akeekne malee waan rabbi isaanii tahee keessa deemnee nuun dubbanne iyyuu. Kitaabni naasuu bakka bobaa dhiiraa galuuf jeefara. Hin dubbanne akka bobaa dhiiraa galuuf jeefara. Suuta dubbannaa. Qilleensa har'aa kana waliin hoo uummata kanarra har'a gaaddisa duumessoo jira. Aaridoo jira. Waan kana akkamitti ilaalla? Maalirraa dubbatuu dandeetta waan kanarraa? Allahu musta'aan kuni baay'ee suukaneessaadha. Qilleensi amma jiru kuni kaasatan naannoo keenyaa ka ilmaan sikkoo mandoo tarii arsoomaa keessatti naannoo tokko irratti wanni dhagayamu waan suukaneessaadha. Kana akka arsoomaatti akka aadaatti illee waanuma balaaleffatamu. Akka kamittuu akkana ilma namummaatitti tarii akka hiimaaniitii namummaatitti illee wanni kun baay'ee suukaneessaaf jibbamaadha. Waan kana kallattiin dhimmi ilaalullee irratti hojjetee nageenyi bu'uu qaba. Qaamnummaan argitee biraallee kawaa agartee tiniin wahitti ga'e jedhullee ka aaru darban ka boba'uun argan je'ee eega kana abriyaa nama qulqulluu tarii lubbuu isaati irratti illee tarii ammoo tuyyuu gartanii qabeenya isaa irratti illee kuni haraama. Namni lubbuu takka haqa malee baase akkuma quraanni jedhu san akkuma rabbi jedhu jennaan fakkaannama qatala annaasa jamii'a aadam irraa haga lubbuu xumura dhalattuuta guyyaa qiyaamaa jalatti dhalattuutitti akka waan lubbuu baaseetii adabbiin isaa adabbii nama kana hundaa adabama jechuudha. Namoonni akkanaa kun waan kanas quba qabanii natti hin fakkaanne rabbiin nullee nu qajeelchee ambasanis qajeelchee eega kana kallattii eega kana haqaatitti haa deebisu jenna. Warra gartee haqa malee akhiraa deemanii immoo rabbi nuuf haa araaramu jenna. Dubbiin kun ammoo atattamatti haa dhaabatu jenna. Ka arsoomni marattuu gartee dhufaa dabratti illee dursa ka kennuuf nagayaati. Eega kana gartanii nageenyi suni isaan namaafuu nagaya kennanii ta'uufiitiifuu nagaya dhabuun kuni baay'ee na dhukkubsa cinaacha kiyya waan ta'eef eega kana dhamateen na foon kenna lafee teenna waan ta'aniif argitanii
du'aa miti eega kana miidhama biraatii miti qoreen isaan hawarattu waan hin barbaanneef akka kiyyatti daddafee gartee wanni kun fala argatee rabbillee gartee nu gargaaree eega kana biyyi teenna nagaya nu haa taatu jechaan dhaamsa kiyya rabbillee nagaya nu haa buusu jedhee yaada. Keessuma keessa babbaanaa yeroo keenyatti fayyadamuuf jecha wanta isinirraa beeku shakhsiyan waan isinirraa beeku garii asirratti kaasuu barbaada. Biyya keenya keessatti Arabiyyaan hamma tokko ima baratama. Itti fayyadama isaa irratti keessattuu gara lugaa bayaanaa gara shi'irii gara nasrii kana baay'ee mul'atu gara Arabiif afaan Arabaa kana jechuudha. Ulamaa umarraa silaa Arabiif afaan amantiiti afaan ibaadaati afaan ilmiiti afaan ilmii kana ammoo namni guddisuullee beekuullee qaba. Kana keessatti namni itti fayyadamu irratti laafinni illee hin jira. Isin biratti ammoo waa arge bakka biraatti hin agarre. Shi'iriin jiraatullee nasriin hin jiru ahyaanan. Yookiin nazmiin jiraatullee yookaan shi'iriin gahaan hin jiru. Yoo dur ta'e malee har'a irratti keessattuu laafaadha. Mee ogummaa isin bira jirtan keessaa irraa waan naa jedhu dandeettan seenaa biyyaatiin illee hojjettanii jirtanii amma dura waan isinirraa dhagahe sanniin naa yaadachiisuu dandeettanii daawwattootaaf. Khayr inshaallah wanni tokko tokko ima jira. Hawaasni keenya lugaa Arabaa amantii isaaniitii waan wal qabatuuf giraamarii Arabiffaa yookaan nahwii waan jedhan kana akkuma san ijaarama jechoota sarfii waan jedhan kana eega kana agartee hammayyeessuu yookaan culloomsuu haasawaa balaagaa waan jedhan kanatu jira. Wanni kun bal'inaan ulamaa'ni lugaa biyya keenya keessatti ni barsiisanii xullaabni ilmii illee akkuma san barattoonni ilmii ni baratu. Yoo as deebi'an ammoo warruma nahwii beeyna jedhu kana barreeffamni isaanii galaxa haasoyni isaanii illee Arabiffa kana keessatti dogoggora ta'uu agarra. Wanni kun seeraan barachuu dhabuudha. Seeraan barachuu dhabuu miti. Fayyadama wallaalan jedhee yaada. Wanni suni meeshaa malee hin qaban malee ittiin oolle jechuudha. Ittiin oolle hadafaa miti yookaan gooliin isaa miti. Kitaaba biraa Qur'aanaan fassaruu, hadiisaan fassaruu, fiqiidhaan gartee qara'uu, ta'biira yookaan waan adda addaa haasawa garaagaraa dubbachuu fi ittiin barreessuu. Eega kana inshaa ofirraa waa gartee maxxansu. Waan akkanaa kanarratti itti fayyadamuudhaaf nama gargaara. Waan kana mujarrada isaa isa qofa baratanii hedduu isaanii kacal'isan argaa. Waa as bayanii waa dubbanna jedhanillee afaan wal hidhaa wal duukan deemu. Namni kun lugaa baradhe jedha. Barnoonni isaa kun wanni inni barate baay'ee nama dhiba. Waan kana ree tajwiida qara'ee yoo Qur'aana dogoggore. Qaraatiin tajwiidaa suni maal fayyadi waan jedhu jechuun nahwii baratanii sarfii balaagaa baratanii xalayamaa bareedduu isii barreessuu nama hin dandeenyetu jira. Khutbaa bareedaa khutbaa masjidaa gartanii Arabiffa qulqulluudhaan nama dhageessisu nama faacila rafa'utu jira nahwii qaraa'ee jedhee ka faacila nassabutu jira ka mafcuula rafa'utu jira. Tarii ammoo tuyyuu waan adda addaa keessatti haasofni isaa gammachiisaa miti. Umrii dheeraa ammoo nahwiitti fixe jedha. Wanni sun sirrii miti. Ilmii nahwii barachuun lugaa barachuun bareeda ta'e itti fayyadama irratti maaliin hojjedhaa irratti xiyyeeffatanii hojii irratti osoo bobbaasanii waan baratan kana meeshaa kana akkuma maarashaa yookaan gartanii meeshaa adda addaa hojii adda addaatiin geggeessan osoo ittiin hojjetanii hojii irratti dadhabbina qaban mataa. Thaqaafaa biyya alaa dhabuu ta'a wanni kun biyya alaarraa qunnamtii qabaachuu dhabuu akka warra biyya biroo warri Arabiffa ittiin jiraatu kun hin jiraami. Isaanii warri hidhata dhabuu biyya isaanii dhaquu dhabuu kanneen ho'i ta'a. Thaqaafaa dhabuulleen ima jira. Namni teknooloojii wajjiin argitanii haasawa garaagaraa iyyannoo barreessu. Eega kana kan namni barreessi nagaya nama namni gaafate xalayaa nagayaatu namni namaa barreesse. Kompiitaraan haa ta'u yoo tariitii ammoo moobaayilaanuu haa ta'u
عربية بريدان بريسينا ما ديبسو كن اللي تداول وانا كان اللي هذا كستي والجيرو كان مرة سلا لينجي فلتا سلا نحو إن فجرو سوني كان وجدت سلاهي كما في ديموسو لينجينا كسي اللي جراته كن اللي ديبا ما قد تقول تكنولوجي في بياد أدا غرتي برنوتا بيا على مال الرت كان من لينجيو لغة الرت تعبير الرت بريفم الرت اللي ركو تجرا ويتوابر ريسان إملاء غرتي هاند رايتنج أنكنا أما نقاط 10 كان فانا من بين تجرا فول ستوبي كجتن كان كنو نقطة تكتي نقطتين نقطة لما إيجانا فاصلة يكان كوما جدًا كان إيجا كان أغرتي بكتي قد أمك بجملة يكان هما تتي بكتي قد أمك بوني كمرتي إيجانا وبنو اللي برباتشيسا لغة ما والقبة توان تهف تعبير الرتي دبني والماقال علماء وغردا برايوني جيرا وان كن أمو وان برنون نساس الباتي روغا باباتي وان كان برتني وفويسني غارة تعبيرات اللي يجهون عندن دائما جدي هذا ما اسم مال فعل هجتن وان دامس كان كن دامسكية أيه وان سنتين هجتن كيسا نثري هاتو شعري هاتو نظمي هاتو وان عربي هجتن كيسا وان سنتين واجرتن كتابة لغة براتشون كي يبائي نفيده بردرسو تفسير كتاب ربي تنهي كورتي بائنا ديقري لغة عربة براتشون تاري أمو كتاب أدى بري سورة اللي نغرغاري كيستو كتاب غولدن في تاريخي سيكومندو كجدو كتاب سنرت اللي بائنا ديقري كتابا قبلني كتاب غولدن جد أمو كاني سينا سيكومندو أبناء سيكومندو اتبري ستجرا كتاب نسون اللي أما من متنسى زيني جرا عربي فان برأي أما لغة بياك وفان أرموتس أما قرتنيه كمي فولة تكو عربي ففولة تكو أرمي فقد أجرا ربي نوها غرغارو دو هي كمي جرا ترقوم مي جرا سن اللي ربي قلمان نوها غوجنا وانا كسانيتي باي إنو غرغاري دو أمو يوكرا ديبنو اللي يوغرتي إيغا كنا دو وهي ديبنو غباسا غرغارا شعري مانغو نمالي نصري وانغو نغافتكو مجلسني روبي أكما سم مجلسني إنو كان مجلسا بالي بايا كجنير كما سم بالي مجلس بالي جدو مجلسا بالي جدو أن اللي بريسا مجلسا تريرو سنتي نسديني أوروميا الرتي والجاين جرا فيني ديمنا جنة سيارة أدا فدني كانه أشرتي إيجا إيجيني والقايلين إيجانات أموريجي ويتقلوا شيخ ولي قالوا الله يرحمه كان بنتو كأجار فايسان فعلين جراني تاريخ محمد علي جنير رئيس مجلس بالي بيات راني إسان فعلين وجين جراني شيخ كامل جوبا كأما إيجا كان إمام مسجد النجاشي كجوبا ولين جراني وجين توري جماعة كان نما هدو مجلس نمجالار ريش ممرابي فأجراني namoota kana wajjin wayitagallu gabaasa godhaa jedhan waan oolmaa as cirra kaanii dhufnee asii gallu kan namni kun shee balu jedha kun shee balu jedha eegana shee Adam gabaasaa godhan jedhanii kanarratti walii galle achirratti animee nathrii moo shi'iriidhaan gabaasa isinii godha jennaan بل بالشعر جداني شيكوتين شعري مثلا مميل لالاتي سيدا كباسن وقول أنا جداني أي أنا اللي كنوا قايدك يوا سودان كابو بيتني جابا سودان كابو بيكم على كل والله ورواقو قوتوتي في أجادم صدو كان وراني سودو مكانتو جابان جير هذا علماء غرقودا سن أنتي دبتشو كياف غاف أشيء قالي وفي الدين كيسيف الدي عجائبا نتي ما أدبنا نفسي علماء الرجل ويتجل قبا نما سدينا شيء ولدت قبا بني من شيء درافي صار رئيس مجلس قدينا بالي تشرا كان ما طلعني قافس شعري سدي ما تدريني سي التقينا ثلاثتنا في بيت الرئيس سواسية رئيسنا الشيخ عبد الرافي توراني مجلسنا سدينا تشت والجاي وبدأنا الرحلة بالسيارة متجهة غربية وعينا على
رحلة رئيسا للرحلة الشيخ آدم التفسيرية، وأصابته سنة ونقلت الإمرة إلى محمد حسينية أني رفي ستي أميرة نرى جيراني أسلا جيني مولا كان أجتياني وأكلنا الغداء بأسلا عاصمة العروسية جنيني كان. وعلى كل حال وصلنا إلى مجلس أوروميا جنة أجت اللي وانا جاجي سنة قلقلا بولي الدسابة كان نانو سنتي من بلتي بربادتشو لا بربادتشو ديبني بكبولو دمني كان يا له من تعب عند فقد المبيت ببوليا. وقال البعض أبو ما كان نقوتا باللغة الأورومية وكررنا السفر إلى أداما مرة ثانية وأدركنا المبيت والعشاء بفندق كايو يا له من روحانية. الله أثناء كرادي من كانت شيخ محمد علي ننقافي له السني شيخ وليين ديبي كدناني يطرح محمد المسألة ويجيب عليه وليا ينشي ولي اللي إنسان اللي تاراتو يسيفنه أكاسيتي كابو هرسات ما قرا مقالا روبتي دي بني برومتا. جزاكم الله خيرا. وانا كان أكوني بكم هدو جرا جنة عنا جارنا بيا كستي يوكينا مو قدينا بيا واي بيو ما نسينا جدا نجري دي أدوان دقيقان كوف يورا أما أثناء مجلسة كيسة توريسانيتي رفيق أكيد نوجيني أنا كنت لما ما تري مجلسني نهوجنو واجر مجلسة أنا كنت لشرتو ربي سببان وجوده أنا جوبا توكتو نواركا ويتسني توكل ماله أنا نندينو إدارة يكواجر متى إساك أرجتو سبب تاني تنجرا إنجازات قد جنيه أنا كان بيرو اللي ويرون أمني بيلايسانيتي غرغارسا قد أواسو مكين الراوليتي كابني إيغانا مقالة باديارة كاللاتي مانو في ميدانسن إيغانا أفتسن ميدامتو تبيرو قامو مانجيسا توري إيغانا لبو إساني برارا توري بكا إسان جيرانيتي في النيفي أكو مساني كارتي غرابيراتي نيلي مرمي برالي وان هواسا كيدنا ميدو وكسومتي أسلوب قاريد أن نرجتني الرادة دفاع قد الرادة بسات الرّ الحمد لله وما خفي أعظم جنت يو أكيد كبير أكن دبّن اللي باي ما تجرا إن شاء الله بركة أقول أكمل بركة أقول الحمد لله بقى ربي والكل جيسه لو أتوتك إن اللي ربي بركة إساني أقوله وارتي قاري إساني عتاو جدا مي وري تكتي وجيجني قولنا غربالي كان الرا غوتو تبايتو بهدر سينان إنسان رافع موبايل متي مقاماتو جرمالي كان كيسا ديروما وردري كان كيسا وان بريستاني قبل أورمي فكيستي سيرا يو إرنو تويتن سينا في اللين تاغري حاسو من تقولنا نمني قوني مالي بالي جتشون أرسيم مرمتو غوتا دبسي باي غديبو أواس أرسي جدن كان كيستي كهيماني كإيسان نمد إبابرا بيتني go باين سارة باين إسارة هيول لنا كسمتي باي أتا فكرنا فما ورقو تجدني تمان كقرتني كيسا الكتي أكما أنبياء كيساتي أولو العزم من الرسل جدا نما هدو تجرا هدو سنموتو كيسا إنماهو ورمكان أو مكانرا ورمكان أو من سني نمني توكو بيتين سني كرا أنا سرا كان إنسان حاجي محمود كبير جدني نما أكسيت شجاعتي في نمني أكسيت قرتي بيكنا في ميدا مهنجيرو نما أكا جسمي أبا وشاجدني نما أكا قرتني تين محمد حبي جدني تاري قردلو كان اللي كدير برو نما جدن تجرا نموني كنين نمو تسينان إساني بماء الذهب بشان يوكم مدى زكايات براو كبتو هدوتو أكسيت هفي نمو تبرا نمني مقاي مدى يالي كان في إتما يادمي دواتان وني كوني hayyoonni yookaan dhaloonni duubaan dhufu kuni waan kana nullee yaada jiru
raabsinee fi osoo gartee qoratanii barreessanii yaada kenna nullee akkasumatti tadiinillee taanillee akkasuma wal maddii oofaa turre akkanumatti kaa agartanii laman dhaqqaban waan jedhuuf takka rara'u kaa isinittillee dabarfachuu qabna jennee inshallah isinirraa qeeballa jazakumullahu khayran qawween dur qawwee harkaa qaban tanaan xiyyaara dho'uun danda'amee beekaadhaan dur ammoo namnummaan tokkochi goonummaan tokkochi waraana guutuu keessaa nama luqqisee dhiirummarraa osoo isa soqan qabee harkaa booji'aa qabee ukkaamsaa mataa gootummaarraa jechuudha lafa asumaa ol tokkosee xiyyaara dhahan kun sammuu nama hundaatti hin fudhatamu waan ol fuudhanii fakkeessan itti fakkaachuu danda'a. Wanni isin itti himta yoo jiraate. Kuni maal amma baalee kana keessa waa heddumatu jira. Akkuma arsooma waliigalaatti illee osomaa jiru. Amma fakkeenyaaf koroneelli kennaa eenyu Aliyyii Cirrii ka jedhan argitanii qawwee gurraattii tanaan xayyaara kuffisuun hin jira. Zamana Hayila Sillaasee keessatti rabbi barakaa isaanii haa godhu. Uma santu dhiibee sadarkaa amma namni itti kabajamu kanaan gahe inni biraa ammoo aduwwii gartee karaa inni hin beeyneen rakkoo irra geessanii eega kana biyyaayyuu qulqulleessanii yeroo dheeraadhaaf naannoo dalloo kana haga nageelleetitti waaqa guutuufaa bulchaa turan biyya bulchaa turanii namni irraan bahu biyya guddaa kana gartanii yoo xayyaara saniin gubbaarra bararillee xayyaarrillee takka keessaa jiideeyyota Aliyyii Cirrii jiisanii akkana keessa ture maal biyyi waan xiqqaa hojjete keessatti namni tokko Aliyyii Tuqaa jedhaniin kitaaba barsiisanii suuraa Hayila Sillaasee fuula isaa daftararraa balleesse namni suni inni balleessinaan immoo achi fuutee ija balleessite eegana nama san rakkoo irra geessanii wanni akkanaa kunillee ima jira miidhama san irratti ammoo namni baay'een ka duraan silaa taa'ullee akkanuma kana miidhamuma kanaan eegana waan kanarratti bobba'ee aduwwii ofirraa qolachuu kanatti seenee sadarkaa irra jiru kanarratti geenne amma rabbi balaa dabrisan nutti hin deebisini rakkoo takka amma jirtu tanallee rabbi nurraa haa tasgabbeessu rabbi nurraa haa qabbaneessu qilleensa nagayaa qilleensa bareeda rabbi nu haa bubbisu harka wal qabatee hawaasni keenya akka Oromiyaattis ta'ee akka biyyaattis nagaya guddaa nagaya waaraa ka mara ammatu hawwina rabbi barakaa diinii duniyaallee rabbi nu haa godhu ya rahmataatiin rabbi nu haa laalu. Daawwattoota keenya waa baay'ee dhageenye akkuma isin hin jenne waan ammas hafutu jira irraa kanaa ka irraa hafi agartayya akkuma jedhame san waan guddatu nu hafaa inshaallah namni nuti isin dhiyeessinu akkuma dura waadaa isin seene namoota beekumsi baay'een bira jiru seenaan baay'een bira jiru muuxannoon baay'een bira jiru akka ta'e beekamaadha. Ammas sagantaa keenya birootii walitti deebina isaaniinillee marsaa biraa hanga walitti deebinuufillee nagaan nu tura qophii biraatiin illee isin deebina. ترتي غاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.